Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga saa sadiitti meetir baandii 1925 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitiin Aayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan. Roobii 9 bara 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 30 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti. Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu har'aa Dimookiraatitti dorgomtuun kaadhimamtuu pireezidantii Hiilarii Kiliintan haasaa ittiin injifataman dhageessisan. Filannoo pireezidaantummaa guutummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti kaleessaa Hiilarii Kiliintaniif Doonaald Tiraamp gidduutti geggeessameen dureessichi abbaan qabeenyaa Doonaald Tiraamp injifachuun isaanii beekamee jira. Kana lammiiwwan biyya kanaa fi hawaasni addunyaa akkamitti ilaala? Biyyoota Afrikaa foo maal jechuudha kun? Bal'inaan oduudhaa boodatti deemina. Xiinxalaa siyaasaallee afeerree jirra. Qophiin keenya irra jireessisaa waa'eedhuma bahii filannoo Yuunaayitid Isteetsi kanatti fuuleffata. Waan maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina. Dimookiraatitti Hiilarii Kiliintan haasaa Riippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiin injifatamuu isaanii har'a innaa dhageessisan Tiraamp pireezidantii milkaa'ina qaban lammiiwwan Ameerikaa maraa ta'u jedheen abdadha jechuudhaan injifatamuu isaaniitti garuu gadduu isaanii ibsan. Hiilarii Kiliintan biyyattii bakka bu'anii kan pireezidantii ta'uun filataman Doonaald Tiraamp waliin hojjechuuf fedha ka qaban ta'uu isaaniif deeggartoonni isaanis Tiraampiin akka isaan biyya geggeessaniif carraa akka kennaniif gaafataniiru. Doonaald Tiraamp pireezidantii keenya ta'uuf deemu jedhan Kiliintan kanaaf sammuu banaa ta'e qabaachuu qabna jechuudhaan haasaa injifatamuu isaanii irratti ibsaniiru. Kan haaraa filataman pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald gama isaaniin dhiiraaf dubartii kana dura lammatan irraanfataman jechuudhaan ergaa Tiwiitarii erga Hiilarii Kiliintaniin injifatanii booda dabarsaniin beeksaniiru. Martinuun keenya akka kana duraa ta'een beeknetti tokko taana jedhan. Tiraamp amajjii 20 innaa aangoo qabatan ajajaa waraanaa waliigalaa Yuunaayitid Isteetsi kan takkaa waajjira uummataaf filatamanii yookaan waraana keessa yookaan aangoo mootummaa olaanaaf muudamanii hin beekne pireezidantii Ameerikaa ta'uuf jiru. Umrii isaanii waggaa 70tti pireezidantii Ameerikaa innaa ta'an nama umrii kanatti Waayit Haawusiin seene isa jalqabaa ta'uuf jiru. Sababa pireezidantii haaraan filatameef jecha imaammanni Yuunaayitid Isteetsi Itoophiyaa ilaalchisuun qabdu ni jijjiirama jedhanii kan hin amanne ta'uu hoogganoonni paartii mormituu ibsaniiru. Adeemsi filannoo isaanii garuu Dimookiraatotaaf Itoophiyaan barnoota irraa argachuu ka qabdu ta'ullee dubbatan. Har'a ganama akka lakkoofsa Itoophiyaatti sa'aatii 12 qabee embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru hoteela Sharaatan keessatti ka qopheesse ciree guyyaa filannoo irratti kan argaman lammiiwwan Itoophiyaaf ka biyyootii alaa adeemsa filannoo sanaa televiziyoonarraa hordofanii jiran. Dargaggoota, hayyoota, aangawoonni mootummaaf ka paartilee akkasumas hoogganoonni paartii mormituu kan irratti argaman yoo ta'u filannoon sun mallattoo fakkeenya jijjiirama addunyaati jechuudhaan miseensi koree hojii raawwachiiftuu obbo Gabruu Asraat ibsaniiru. Jiraattonni magaalattis qophee sanarratti argamanii yaaduma filannoon sun dimookiraatawaa ta'eef biyya dimookiraatawaa ta'e keessatti Tiraamp yoon injifadhe qofaan bayii filannoo simadha jechuun nama dhiba jechuudhaan Hiilarii Kiliintan garuu Doonaald Tiraampiin injifatamuun nu ajaa'ibe jedhaniiru jedha Iskandar Fireew Finfinneerraa. Lammiiwwan Ameerikaa kutaalee biyyattii 35 keessa jiran imaammata 150 ta'u kan mariiwwan kan meerwaanaa seeraan akka eeyyamamu murteessuuf qawwee qabachuuf eeyyamni jiru akka murtaa'aa ta'u gaafatan. Kanneen akkasii keessaa kutaan Filooriidaa kaleessa ture. Meerwaanaan dhimma wal'aansa fayyaaf akka itti fayyadamu murteessuudhaan kutaalee kana dura turan 26tti ka dabalamte. Doonaald Tiraamp pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi ta'anii filatamuun Afrikaa keessaa miira wal makaa dhaqqabsiise. Keeniyaa bakka hidda dhalata pireezidaant Baaraak Obaamaa keessatti Hiilarii Kiliintan hojii isaan jalqaban xumuruu jedhanii eegaa ka turan yoo ta'u boodarra garuu gaddi akka jirullee eegaa turani. Jamiilaa Waafuulaa barattuun yuunivarsiitii Joomoo Keeniyaattaa Tiraampitu injifachuun waanuma eegamaa ture yaada kunis sababiin isaas Ameerikaan pireezidantii dubartii qabaachuuf qopheen itti hin fakkaatu jette.
lammiin Gaanaa Saaraa Asaafuu Ajaayee qabsooftuu mirga hawaasaa innaa taatu dubartiin pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi taatee arguun fedhan ture jettee jirti. Dubartii ta'uu ishee qofaa utuu hin taane dubartii dandeettii qabdu jettee Asaafuun lammiiwwan Ameerikaa amma pirezidaantiin dhimma Obaamaaf Kiliintan dursa kennaniifitti yaada addaa qabu dhufuusaa simachuu akka qaban ibsaa jiran. Imaammata Tiraamp jijjiiruu malu ilaalchisee garuu lammiiwwan Afrikaa hangi tokko yaaddoo qaban ibsaniiru. Keeniyaan humnoota ishee gurmuu tokkummaa mootummootaa keessaa baasaa innaa jirtu kanatti loltoota ishee 100 ta'an Sudaan kibbaarraa har'a gara biyyaatti deebistee jirti. Mootummaan Keeniyaa akka jedhetti kan muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa Baan Kii Muun ajajaa waraanaa Keeniyaa kan gurmuu sanaa Leetinaant Jeneraal Joonsan Mogo'aa Kimaanii Ondieki aangoo irraa buusuu isaaniif deebii kennuuf jecha loltoota ishee Sudaan kibba keessaa qabdu 1,000 gamasii baasuuf jirti. Gareen inni jalqabaa har'a gara Naayiroobiitti qajeelee jira. Ajajaan waraanaa lammii Keeniyaa aangoo irraa kakaafaman innaa lolli hamaan Juubaa keessatti baatii adoolessaa keessa raawwatame siviilotaaf eegumsa gochuu hin dandeenye jechuudhaan himatamanii. Namoonni 5 kanneen garee ISIS'f namoota filataa turan jedhaman kaleessa Jarmanii keessatti to'annaa jala oolaniiru. Ministeerri haqaa Heiko Maas hidhaan kun caasaa loltoota ISIS ka Jarmanii keessaaf balaa guddaadha jedhan. Aangawoonni akka jedhanitti shakkamtoonni kun to'annaa jala kan oolan naannoo Saaksoniif Riheen Westfaaliyaa jedhamu erga weeraramee booda. Namoonni kun himannaa caasaa warra jihaadaa kan musliimonni gara Siiriyaa dhaqanii garee ISIS cina akka hiriiran taasisan deggeraa jedhamuun himataman. Kanneen qorannaa geggeessan shakkamtoota kana keessaa tokko kan umriin waggaa 22 lammii Iraaq Aliyaas Abuu Walaa jedhamuuf hoogganaa garee kanaa to'annaa jala oolche. Gabaasaaleen akka jedhanitti shakkamtoonni kabroon lammiiwwan Turkii, Jarmanii, lammiiwwan hidda dhalata Sarbiyaaf lammii Kaameruun ta'uun beekameera. Oduu ammaaf qabnu kanuma. Karagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartii Riippaabilikaanii irraa kaadhimamtuu paartii Dimookiraatii akka filatamtutti eegamaa turan Hilarii Kilintan waliin wal dorgomaa turanii dorgommii cimaallee geggeessaa turanii irraa aanuudhaan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ta'uun filataman Doonaald Tiraamp hoteela magaalaa Niiwuyoork walakkaa jiru kan Miidtaawun Hotel Manaatan jedhamu keessatti sirna injifannoo filannoof qophaa'e irratti har'a barii barraaqa jala innaa haasawa godhan gammachuu guddaan guutamanii turan. Hawaasni addunyaa filatamuu Tiraamp akkamitti simate? Biyya Afrikaawoo akkamitti kana ilaala? Gabaasaalee Jil Gireek, Luis Raamirez akkasumas gabaasaalee kabiroo jaallanneen akkanatti qindeessite. Dureessicha abbaa qabeenyaa beekamaan Doonaald Tiraamp dorgomtuu isaanii kan paartii Deemokiraatotaa irraa falmii cimaa irratti gaggeessaa turan irraa bilbilamuu fi kanas har'a ganama barii barraaqa akkana jechuun dubbatan. I've just received a call from Secretary Clinton. She congratulated us, it's about us, on our victory. Ministiritti haajaalaa duraanii Hilarii Kilintan irraa amma naaf bilbilamee ture. Baga gammaddan nuun jettee jirti. Kun waa'ee keenya, waa'ee injifachuu keenyaati. Anis waa'ee dorgommii filannoo baay'ee jabaa gaggeessanii ishee fi maatii ishee baga gammaddan jedheen jira. Uummata Landan keessa jiraatuu fi oduu haaraa Doonaald Tiraamp filatamuu labsu ganama har'aa dhaga'uun akkuma baatii waxabajjii darbe Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa baateetti jedhame ganamaan dhaga'an sanatti rifachiisaa ta'ee jira. Gamtokkorraa gara hin beekamne tokkotti ce'uun kun akkaataa hoogganoonni guutummaa addunyaatti ilaalaniif gabaa addunyaa irratti hirkata. Gabaan daldala addunyaa gadi bu'uunsaa Doonaald Tiraamp yeroo duulana filadhaa gaggeessan waliigaltee daldalaa fi biyyootii miseensa neetoo kanneen baasii tokkotuun baasiin jiranii nan diiga jechuun isaanii yaadachiise. Gaazexaa Financial Times irraa Maartin Wulf akka ibsanitti. What they see now is one candidate who seems to stand for Wanni amma argaa jiran kaadhimamaan tokko qooda Ameerikaan addunyaa keessaa qabaattu kan ilaalen ilaalcha addaa qabudha.
ilaalchisaa guutummaatti adda. Gamtaan adda addaan ijaaraman keessumaa kan naatoo yookiin gamtaa waraana Atlaantik kaabaa barbaachisoo miti jedha. Ameerikaan caasaa daldala walabaa addunyaaf qabaachuuf cicha qabdu hin fedhu. Yoo jiraates biyya Ameerikaa waliin diina taate Raashaa waliin malee biyyoota Awurooppaa kanneen biroo wajjin akka ta'u hin fedhu. Chaayinaan yaadda'uuf sababii qabdi. Tiraamp shaakala daldala Chaayinaa irratti xiyyeeffatanii jiran. Chaayinaan waa Yuunaayitid Isteets keessa seensistu maraaf dilaala harka 45 akka baaftuuf fedhu. There's a whole range of sort of relatively outlandish statements that Trump said. Trump dula na filadhaa yeroo gaggeessaa turanitti waan adda ta'e dubbataa turan. Kunis dhiibbaa dinagdee kutaa sanarratti fidaa jedhan. Dhimmi Ameerikaa dursuu qaba qajeelfama jedhamuun Tiraamp injifatanii jiru. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kana jechuun Afrikaaf maali? Adams Olo University Nairobi irraa akkas jedha. I think that what Africa has to do is to prepare. Waan hamaan dhufuu mala jechuudhaan Afrikaan qophaa'uu kan qabdu natti fakkaata. Doonaald Tiraamp qiyyaafanni isaa kan dura fedhii uummata Ameerikaa eegsisuu waan ta'eefi. Fedhii addunyaa irratti fuulleeffachuu hin fedhu. Kanaaf fedhii Afrikaatiif dantaa hin qabu. Yoo Afrikaan rakkoo qabduuf fala isaas Afrikaa keessaa barbaachuu qabdi ta'e yeroon isaa amma. Hoogganoonni biyyoota addunyaa deemsa filannoo Ameerikaa kanatti dhiyeenyaan hordofaa turan. Gaaffii guddaan amma jiru Ameerikaan addunyaa keessatti qooda maalii qabaatti ka jedhu jedhan Shankar Singham dhaabbata Legaatum jedhamurraa. Is the US going to disengage from the world? And we've seen a fair amount. United States addunyaa irraa hiikkachuudhaaf deemti. Kanas waggootii dhiyeenya kana muraasa keessatti haga tokko argaa turre. Wanni Siiriyaa keessatti argaa jirru hagi tokko kanarraa dhufe. Ameerikaan dhimma addunyaa keessaa harka fudhatti moo bifa haaraan keessatti qooda fudhatti? Tiraamp akka jedhanitti bulchiinsi isaanii dhimma addunyaa keessaa hanga tokko seena. Waan irratti waliigalan barbaachuu malee diinummaan walilaaluu kan jedhu miti jedhan. Guyyaa haaraa fuullee keenya jiru keessatti addunyaan gurmaa'ee keessa ba'uuf abdiin jiru carraa haaraa fi tarii waan gaarii ajaa'ibsiisaa ta'an argamsiisuu malaa jedha gabaasni ergame. Filatamuun Doonaald Tiraamp as Yuunaayitid Isteets keessatti miira uummataa irratti wanni dhageessisu adda addaa akkuma ta'e Afrikaa keessattis akkasuma. Biyya hiddi dhalata Pireezidaant Baaraak Obaamaa kataate Keeniyaa keessatti Hilariin itti darbitee mootii yaada jedhu jira ture. Garuu Jamiilaa Waafulaa yaada addaa qabu. Akka yaada kootti isa kanatu ta'a jedhamee eegamee ture. Sababiinsaas Ameerikaan pireezidaantii dubartii taate simachuuf qophii miti. Hilariitu filatamaa abdiin jedhu heddummaatus Tiraamp ni mo'a ka jedhus hinuma jira ture jette. Gaanaa keessatti qabsooftu hawaasaa akka ta'an Saaraa Aajjee akka jedhanitti. Not only is it that she's a woman, she's a competent woman. And the fact that dubartii ta'uu ishee qofa miti. Dubartii dorgomuu dandeessuudha malee. Lammiiwwan Ameerikaa miliyoona hedduun yookaan harka 48 ka caalan hojii pireezidaantummaaf nama caalmaan hojjettu jedhanii waan hin amanneef jecha sodaa guddaan qaban ture jette. Hayyuu hariiroo addunyaa akka ta'an Chaarles Obuunu akka dubbatanitti injifachuun Tiraamp namootii tarii sirriitti akka isaan isa hubatiin agarsiisuu malaa jedhu. Francis Koomee fi kanneen isa fakkaatan Ivory Coast irraa injifannoon Tiraamp kallattiidhaan Afrikaa akkatti miidhuu isaan yaaddessaa jira. Dhimma godaantotaa keessumaa kanneen Afrikaa irraa gara Ameerikaatti godaanan lafarra harkisuu mala. Haala isaanii daran rakkisaa gochuufis deema. Kanaaf Tiraamp injifachuunsaa nan gammachiisne jedhe. Lammii Naayijeeriyaa ka ta'e Reemi Paantaak akka dubbatetti. Yeroo duula filannoo gaggeessaa ture hundaatti haasawaa Tiraamp dhageessisaa ture. Musliimotaa fi gurraachota Ameerikaa keessaa baasnaa ka jedhu ture. Inni nama loogii sanyii oofudha. Musliimotaa fi gurraachota Ameerikaa keessaa baasa taanaan haalli gaariin hin ta'uu jedha. Garuu Afrikaa kibbaa lafa barattoonni baasii maallaqaa gaafatamaniif jecha yuunivarsiitii irratti mormii dhageessisaa turan keessa Mulisingi Dalaala waan na yaaddessu ka biraatu jiraa jedha. Trump does not affect my life. If Trump can come here and fix the fees, there are. Trump jireenya koo irratti dhiibbaa geessisuu hin qabu. Yoo Trump as dhufee baasii na barbaachisu kan silaa biyyi koo baasuu qabdu na gargaara ta'e nan deeggaran.
yoo waan jireenya koo miidhu tokko anarraan hin ga'u ta'e akka ilma Afrikaa tokkotti waa'ee isaa dhimma hin qabu. Gaazexaan Koongoo Tiraamp injifachuun waan ajaa'ibsiisaadha jedhee ka gabaase yoo ta'u marsariitii beekamaan ka biyyattii tokko immoo suuraa Tiraamp maxxansee jira. Sochii mormitootaa ka biyya Ugaandaa keessaa kan quba qabu Keeyit Roobe injifachuu Tiraampiin gammaduu fi lafa taa'ee utaalee ka'uu dubbata. Nama daldala irratti bobba'ee waan ta'eef diinagdeef haala Ameerikaa keessaa ni jijjiira jedha. Dhimmi guddaan garuu mootummaa Ugaandaa jijjiiruuf nu gargaaraa abdii jedhu qabaachuu isaati. Kanneen biroon eenyuyyuu haa injifatu deemsi filannoo Ameerikaa keessaa biyyoota ka birootiif fakkeenya gaariidha jedhu. Hoogganoonniif namoonni siyaasaa Afrikaa kanneen Keeniyaa, Afrikaa Kibbaa, Ugaandaa, Taanzaaniyaa, Burundii, Soomaaliyaa dhaamsa gammachuu Tiraampiif gama tiwutariin erganii jiru. Obboleessa pirezidaanti Baaraak Obaamaa akka ta'e Maliik Obaamaa Tiraampiin baga gammaddee jedheera. Dhaggeeffattoota keenyaa amma yeroon galgala keessaa 2:46 ta'ee jira. Waashingten DC'tti immoo waareerra yookaan guyyaa walakkaarra 46 dabree jira. Qophii taanutti ce'uu keenya dura wallee Mohaammed Sheekaa kanan sin afeeraa ittiin bohaara. Mohaammed Sheekaa walleessaadhaaf guddaan galatoomsadhaa kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
dorgommii pirezidaantummaa yuunaayitid isteetsi yeroo dheeraaf wal mormiin jabaan keessatti geggeessamaa tureef filatamuu doonaald tiraamp kana xiinxaltoonni siyaasaa akkamitti ilaalan filannoo marsaa duraa irratti kutaa teksaas bakka bu'anii miseensa mana maree yookaan immoo senatara yuunaayitid isteetsi ta'uudhaaf ka dorgomee ture amma immoo achuma teksaas ka jiru kooleejii koolin keessatti piroofeesara dinagdee ta'uudhaan ka barsiisu dooktar mohaammed xaahiroo bilbilee asoofsiseen jira akkana jedhe. Asiin dura akkuma beeknu Ameerikaa keessa paartii gurguddaa lamatu jira, Dimokiraataa fi Rippaabilikanni. Jarri gaafa na filaa jedhanii duula godhan waan duula itti godhan san gaafa filaman hin godhanii Dimokiraatiis Rippaabilikannis ummanni Ameerikaa waan kana hedduu irraa hifatee waan kana jibbee lamaanuu gaafa filaman wama fedhan godhan ummata qubaa hin qaban gaafuma filannoon dhihaate ammas ummata as deebi'anii akkana isinii goona jedhan ummanni hedduu dallansuu irraa qaba warra polotikaa kanarraa. Doonaald Tiraamp wanni inni godhee dallansuu san akka gaariitti wanni sun galeefi guyyama dura pirezidantii Ameerikaatiif ce'a jedhee irraa jalqabee waan dallansuu ummataa kana bakka tuqan san beekee namichi kuni ummata gartee kakaasee ummanni duraan vootin goone cufti kan duraan qooqan buufne cufti baadihaan magaalaanis haga ta'een ummanni laatiinoof gurraachillee ka duraan namnummaan tokkollee isaa buusaa jedhee namni shakkii qabaachaa ture. Tiraamni jechaan namicha Rippaabilikaanaa Obaamaa wajji fiigee dhabe san isa caalaa sagalee argate Tiraamp sagalee gurraachaatiif ka laatiinoollee. Wanni isaa waan ajaa'ibaati waan namni hedduun hin eegini. Warri waa telefoona bilbilanii nama gaafatan amma biyya kanatti pool jedhaniini warri kunis waan jarri hin argin wayiitu ture. Wanni sun maali dallansuu ummataa kana arguu hin dandeenye. Ammas isa gargaaruun akka waan ceeraa ta'ee namni gartee isa gargaarra yoo jedhe kun gosummaan deemaa waan akkasii jedhanii waan maqaa balleessanii namni waan sanillee ufuma qabatee dhussee namicha kana gartee garaa jalaan gargaaruu ture. Wanni ajaa'ibaa dheengadda galgala Hilariitu mooha jedhanii shakkii malee televizyiinni cufti warri gartee nama waa poolster jedhaniin tunoora nama waa gaafatu kun cufti isitu moohaa. Tiraamp immoo ufuma takka chaansii hin qabu jedhanii dhibbarraa dhibbatti akkasiin mootuutti namni amanee ture. Garuu wanni jarri hin galiniif dallansuu ummanni qabu san waan shalaguu danda'an tokkoo miti, waan meejar ta'u tokkoo miti. Namni wanni kun hin ajaa'ibsiisin inuma hin jirre. Hagawaan gartee earthquake jedhan biyya kana hagawaan afaan politikaatiin lafti socho'eeti jechaadha. Waan ajaa'ibaa tokkotu ta'e. Dooktar Mohaammed gama biraatiin Hillary Clinton kan akka cimaatti ittiin dorgomaa turan har'a barii barraaqa jalatti bilbilanii baga gammadde ittiin jechuu isaanii Doonaald Tiraamp dubbachuudhaan magaalaa New York walakkaa akka jiru hoteelaa labsii injifannoo isaaniitiif qindeessame irratti dubbatanii jiran deemsa dimokiraasii biyya kanaa waliin yennaa laaltu maal jechuu dandeessa kanarratti? Akka aadaa biyya kanaatitti namni moohamee yeroo hedduu galgaluma san beekamaa. Ka Algooriitiif ka George Bush qofa ka galgala san hin beekamin akkuma namni hedduun yaadatu oolee bulee torbaan caalee akkasi bubbulee manni murtii olaanaa Ameerikaa amma gahee Bushtu moohatee jedhanii akkasitti murteessan san malee asiin dura akka aadaa biyya kanaatitti galgaluma san namni moohee kan moohame hin beekama. Namni moohame ka moohee telefoona bilbilee abboositu moohee waan danda'u godhe waallee siin jedhe waa waliin jennellee amma biyyittii Ameerikaa dimokiraasii baga mootee jedhee telefoonatti bilbilee nagaa mana isaatti gala jecha. Sun edan taane wanni eda ta'uu dhabeef maali duula na filadhaa kanarratti akka hamaa wal madeessan Hillary fi Trump. Trump namaa waa jedha akkuma amma addunyaan cuftuu Tiraampiin hin beeyti dubbiin nama tuttuqaa nama arraba gartee nama guddaa irraan eeggamne faa namaan jedha. Bill Clintoniis waa hedduu jedheeni Hilaryillee waan hedduu jedheeni hidhamuu qabdi faa jedhee tuni gartee yakkamtuudha jedhee waa hedduu jedheen sun takka lammaffaadha hin moona jedhanii mataa ofii moohinsa irra kaatanii tura warri Demokiraataa. Namichi kun moohuuf wama takka hireen qabu jedhanii dhibbarraa dhibba itti walii galan. Isiin dubartiidha. Pirezidantii dubartii yeroo duraa ta'uuf waan hedduu wanni isiin gartee shakkii malee eegaa turte santu ta'uufii dhabe. Hirrifatan
kanaaf edatti bilbilteetuun baga gammaddeettee malee gadi baatee televizyiina irratti waan jenne. Mee amma immoo ka Doonaald Tiraamp yeroo duula filannoo jedhaa turanitti deebina. Ameerikaa deebisnee fudhanna jechaa turan. Maal jechuudha kun? Baqattoota yookaan immoo godaantota biyyoota biraarraa dhufaniif lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata adda addaa qaban biyya kana keessa dhufaniif amma filatamuun Doonaald Tiraamp maal jechuudha? Ameerikaa deebifnee fudhannaan kun nama adiif akka birooti gale. Dubbiin guddoon dubbiin jirtu dubbii immigireeshinaati. Biyya kana warri Laatiin Ameerikaa irraa dhufe nama miliyoona 12 oltu seera malee biyya kana jira. Ummanni adiin gadi bahanii dubbatanii malee nu maayinooritii godhuuf ummata gartee adii hin ta'in Laatiin Ameerikaa fi biyya adda addaa biyya adii hin ta'in kanarraa as guuranii ummata adii karaa uumaatiin uduun ta'in karaa naachuraal ta'een uduun ta'in maayinooritii gochuu fedhani waan jedhu gungummiin akkasii hawaasa adii kana keessa deema. Laakiin kana gadi bahee namni hin dubbatu waan namni gartee gola keessatti mana isaa keessatti dhokatee haasa'u waan ollaanuun hin dhagahin jedhanii hasaasan Tiramp gadi bahee televizyiinaa foo dhaabatee haasa'e. Kanaaf isa akka gootaa akka jayinaati fudhatee uummanni wanna kanatti gadi bahee isa gargaareef biyya teenna deeffannaan isaa sun gartee immigireeshina kana ofirraa xiqqeessinaa nama seera malee biyya kana seenu hin xiqqeessinaa nama seera malee duraan as dhufee as jiru illee inni dipoorti godha hin deebisa gara biyya jaraa jedha. So ummanni adiin gadi bahanii dubbachuutu jara rakkise malee amma akka tilmaamaatitti bara 2042 yeroo duraatiif ummanni adiin Ameerikaa keessatti maayinooritii ta'a. Xiqqaa ta'a jecha. Dhibbeentaa 50 gad bu'a jecha. So wanni kun sammuu namaa xiqqoo psychological effectii qaba jecha. Namni waggaa 240 haga Ameerikaan dhalatti achi duraas ummanni kun uduu Ameerikaan dhalatin waggaa gara 200 ibaa as keessa turan. Yeroo duraatiif yoo isin lakki amma bari isin 50 geettan yoo jedhan mataa namaa waan tuqu jecha demographic shift akka faranjii jettu. Kana inni biyya teenna deeffannaa akka uummanni adii itti galeef namichi kun uummata gartee seera malee biyya kana dhufu uummata sistema Ameerikaa kana gartee welfare haa ta'u iskuula haa ta'u gartee maallaqa uummata taaksii kafaluutiin gartee dhimma itti bahan exploit nu godhan kana nurraa dhaabadhanii akkasitti galaaf uummata adii kanaa jecha. Garuu akka yaadamu kanatti ta'uu danda'a. Maaliif biyyi kun ka duriirraa amma adda taatee jirti. Uummata hedduudha kan dhufee keessa jiraatu. Numaanuu dabalatee kanneen lammiiwwan biyyoota biroo turre Afrikaa keessaa bakkawwan adda addaatti dhufanii biyya kana jiraataa jiru. Kanneen irraa dhalatan immoo hedduudha ka biyya kana keessa jiran. Kun akka yaadame kanatti ta'uu danda'a. Saboota madda adda addaarraa dhufanii biyya kana keessa jiraatan mirga akkanaa dhorkuun ni danda'ama. Dhaggeeffattoota keenya marii kana qophii keenya borii keessatti itti deebina. Ka Teeksaas jiru Kooliin Kooleej irraa Dr. Mahammad Xaayiroo guddaan galatoomsa ibsa isaaniitiif kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Dimookiraatittii kataan Hiilarii Kiliintan haasaa Riippaabilikaanticha Doonaald Tiraampiin injifatamuu isaanii har'a innaa dhageessisan Tiraamp pirezidantii milkaa'an kan lammiiwwan Ameerikaa maraa ta'u jedheen abdadha jechuudhaan injifatamuu isaaniitti garuu gaddanii jiran. Hiilarii Kiliintan bakka biyyattii bu'anii kan pirezidantii ta'uun filataman Doonaald Tiraamp waliin hojjechuuf fedha kan qaban ta'uu isaaniif deeggartoonni isaanii Tiraamp akka isaan biyya geggeessaniif carraa akka kennaniif gaafataniiru. Sababa pirezidantii haaraan filatameef jecha imaammanni Yuunaayitid Isteetsi Itiyoophiyaa ilaalchisuun qabdu ni jijjiirama jedhanii kan hin amanne ta'u hoogganoonni paartii mormituu ibsanii jiran. Adeemsi filannoo isaanii garuu Dimookiraatotaaf Itiyoophiyaan barnootarraa argachuu ka qabdu jedhan. Har'a ganama akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti sa'aatii 12 qabee eembasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Finfinnee jiru hoteela Sharaatan keessatti ka qopheesse ciree guyyaa filannoo irratti kan argaman lammiiwwan Itiyoophiyaatu kana dubbate. Oduun ammaaf qabnu kanuma. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa sa'a 2 jalqabee hanga sa'a 3tti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina dhaggeeffattoota keenyaa nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan amaaraatu itti fufa.